marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Irreechi waggaan nufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Irreechi waggaan nufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye. Ummata Oromootii fi Itoophiyaa maran baga ayyaana irreechaa bara 2012tiin nagaan geessan jecha barruu BBC'n afaan Oromoo ibsa hayyoota Oromoo lamarratti bu'uureeffatee baasee gama keessan dabarsa. Sagantaa kana qopheessee dhiyeessuudhaan Faamii Ziyaad isin waliiniin tura. Hanga xumuraatti turtii gaarii. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Irreechi waggaan nufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Irreechi waggaan nufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye. Sirna irreechaa namoota 6 irraa hanga miiliyoona 6tti. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa. Gola laga Abbayyaa jiraatan malkaa Abbayyaatti bahuudhaan kan giddugala biyyaa ammoo hora Haarsadeetti bahuudhaan booda garuu haalota turanii fi facaatii ummata Oromoo wajjin wal qabatee naannoo isaaniitti kabajaa akka turan himu. Jaarraa 16ffaatiin asitti garuu babal'ina amantaa kiristaanaa fi islaamaatiin wal qabatee sirni gadaatiis ta'ee kabajni ayyaanichaa laafaa dhufe jechuudhaan obbo Alamaayyoo ni dubbatu. Haa ta'u malee baruma baraan bayyanataa dhufuudhaan amma addunyaa guutuun hanga baruutti gaheera jechuudhaan dubbatan. Bara mootota Itoophiyaa keessa kabajni ayyaana irreechaa maal fakkaata? Mee walumaan haa laallu. Shananin tumme da shananin mure uda shanan jalatti jalalaan waliin bulee kan daraafin dhaabbanne amaanaaf cubbuu nyaate kan hundumaa danda'u duuta firratti baate saba garaa bal'atu saba garaa galaanaa Oromoo. Ayyaana irreechaatii fi bulchiinsa Minilik hanga bara 1983tti. Bara bulchiinsa Minilik keessa kabajni ayyaana irreechaa akka malee dadhabaa dhufe. Oromoonnis dhokachuudhaan kabajuudhaaf yaalaa akka turan qorattoonni seenaa lafa kaa'u. Akkuma walitti dhiyeenya qabanitti wal yaamuudhaan malkatti bahanii kabajaa akka turan qorataan seenaa obbo Alamaayyoo ni dubbatu. Abbaan biyyaatti jabeessi uumaan deebise ayyaan tuuti. Jaarraa tokko walakkaa kan ture uumaan deebise ayyaan tuuti. Mootonni Minilik hanga mootummaa Dargiitti jiran amantaan tokko qofa akka jiraatu waan barbaadaniif namni kamiyyuu amantaa biraa qabatee akka jiraatu heeyyamaan turre. Amantaan kiristaanaa qofa akka jiraatu waan barbaadaa turaniif akka amantaa seexaanaatti ilaalamaa ture jechuudhaan dubbatu obbo Alamaayyoon. Bara Haayile Sillaasee fi Dargii manguddoon Liiban Galaanii fi Handaatu dhokatanii subii ka'uudhaan namoonni xiqqoon dhaqanii irreeffatanii galaa akka turan obbo Dirribii Dabuusee ni himu. Mootichi Haayile Sillaasee illee kabaja ayyaana kanaa waan beekaniif dhorkisiisaa akka turan obbo Alamaayyoon dubbatan. Haa ta'u malee hora Harsadee
akka bakka bashannanaatti itti fayyadamuu jedhan. Qabsoo barattootaa cimaa Oromoonni hedduun aarsaa ta'aniin kan taayitaa qabate mootummaan Dargiitiis amantaa uummataa eeguu waan hin danda'iniif ukkaamsaati ture. Kanaaf namni irreecha deemu hundinuu akka deeggaraa ABO'tti waan laalamuuf darara guddaan namoota hedduu irra gahaa akka ture kan himan obbo Dirribii Daabuseeti. Ayyuu qabdaa warra rakkoo furee uumaa deebisee ayyaantuu deebise warri Finfinnee saganamaati. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa erga hundeeffamee mirga Oromoo, tokkummaa Oromoo fi misooma Oromoof qabsoo gaggeessaa waan turaniif irreechi akka deebi'uuf dhaaba shoora olaanaa bahateedha. Akka ibsa obbo Alamaayyootti. Haa ta'u malee waldaan Maccaa fi Tuulamaa fi ABO'n walitti qabamuudhaan akka balaaleffataman gochuudhaan mootummaan tarkaanfii irratti fudhachaa ture. Ayyuu qabdaa warra rakkoo furee uumaa deebisee ayyaantuu deebise warri Finfinnee saganamaati. Irreecha bara 1983 booda. Erga mootummaan Dargii kufee naannoleen hundeeffamanii mirgi namoomaa akka kabajamu jedhame booda waldaan Maccaa fi Tuulamaa hojii eegalee akka itti fufuuf sochiin jalqabame. Waldayichi hariiroo ABO waliin qaba jedhamee maqaan shororkeessummaa waan itti kennameef kaayyoo Oromoo ganamaa hundeeffameef sana galmaan ga'uu hin dandeenye. Irreechis isaan keessaa tokko waan ta'eef jibbamnus namoonni biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa keessa hojjennu cimnee hojjechaa turre jechuudhaan dubbatan qorataan seenaa obbo Alamaayyoon. Ayyuu qabdaa warra rakkoo furee uumaa deebisee ayyaantuu deebise warri Finfinnee saganamaati. Bara 1988 obbo Dirribii Dabusee kabaja ayyaana irreechaaf bara 1988 dargaggoonni manguddoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa waliin walitti makamuudhaan namoota 60 magaalaa Finfinnee irraa deemuudhaan irreeffata jedhan. Namoonni bakkeewwan biroo irraa hirmaatan hin jiru ture. Amantaa seexaanaa balleessinee turre deebisanii kaasaa jiru bakka nuyi awwaallee jechuudhaan otuma dhiibbaa nurraan gahanii cimnee itti fufne jechuudhaan dubbatan obbo Dirribiin. Ayyuu qabdaa warra rakkoo furee uumaa deebisee ayyaantuu deebise warri Finfinnee saganamaati. Bara 1989 magaalaa Finfinnee irraa namoota 14 ta'an irreecha deemuudhaan akka kabajan BBC'tti himan. Namoonni akka Lammii Laggasee fi Fayyisaa Dirribsaa fa'aa jedhaman yoo uummata keenya baay'inaan nuuf fidde jennee daabboo 2 wareeganii galan jechuudhaan obbo Dirribiin dubbatan. Anis yaa Waaqayyo yoo saba kana gara eenyummaa fi aadaa isaaniitti nuuf deebifte jedheen achuma dhaabbadhee wareega jedhan obbo Dirribiin. Ayyuu qabdaa warra rakkoo furee uumaa deebisee ayyaantuu deebise warri Finfinnee saganamaati. Bara 1990 namoota 20 caalleetu Finfinnee irraa deeme. Waliigalaan namoonni hanga 2,000 caalan dhufanii irreeffatan jedhu obbo Dirribiin. Guyyaa sana daabboon wareegamee ture hiramee achuma odaa jalatti galateeffanne jedhan. Dabalataan waanaan galii harkadhu irraa wareegee gara qarshii 6,000 waanaan argadheef isaan sagalee guddistuu biteen waltajjii irra dhaabbatan mijjeesse jedhan Dirribii Damusee. Ani irreechi maal akka ta'e waltajjii irra dhaabbadheetiin namoota muraasa achi jiraniif ibse. Amantaa seexaanaa akka hin taanes duudhaa uummata keenyaa ta'uu fi waaqa tokkichaaf galata galchuu akka ta'een dubbadhe. Guyyaa irreechaa, guyyaa irreechaa, guyyaa irreechaa. Oromoon turuu faayaan babbareedanii.
bara 1991 magaalaa Finfinnee irraa qofa konkolaataa guutuun gara namoota 60tu deemee irreeffate. Waliigalaan namoonni 20 ta'antu irreeffatee galee. Karaa waldaa Maccaa fi Tuulamaas dubartoota 5 ta'anitti uffata aadaa uwwisuudhaan fuudhanii akka deeman himu. Gadaa shananiin tumme gadaa shananiin muree udaa shanaan jalatti jaalalaan waliin bulee. Bara 1992 fi 93 dargaggoonnii fi shamarran Oromoo walitti himuudhaan kumaatamaan dhufanii irreeffataa turan. Yerootti ummanni keenya dammaqee maalummaa irreechaatiis hubatee ture jedhan. Obbo Alamaayyoon ammoo bara 1993 dargaggoonni ABO fi ODP yookaan ammoo dhaadiyoo walitti bu'anii waan turaniif akka irreechi kan paartii kamiyyuu hin taaneef irratti hojjetamaa ture furamuusaa himan. Bara 1994 lakkoofsi namoota irreecha irratti hirmaatanii miiliyoona 1 ga'uu kan himan obbo Dirribiin ergasii kaasee wagguma waggaan hanga addunyaa irratti dinqisiifamuutti guddachuu danda'e. Kun hundi garuu hidhaa fi dhiibbaa hedduun booda akka ta'edha obbo Alamaayyoon kan himan. Irreecha bara 2000 Oromoonni kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhihaa waltajjii irratti wal arguudhaan waaqa galateeffatanii fi tokkummaa isaanii itti ibsanidha jedhan obbo Alamaayyoo Haayilee. Lakkoofsi namoota irreecha irratti argamanii biyya keessaa fi alaan turistoota dabalatee giddugalaan miiliyoona 4 ol jechuudhaan dubbatan hayyoonni lamaanuu BBC'n dubbise. Keessumaa irreecha bara 2008 irratti namoonni miiliyoona 6 ol ta'an argamuu Alamaayyoon himu. Kanumarraa ka'uudhaan sirni gadaa akka addunyaa irratti beekamuu isaati dubbatan. Haa ta'u malee lubbuun namoota hedduu achitti waan dabreef bara dabree gara miiliyoona 5 ta'uutu argame jechuudhaan dubbatan. Awwaala cabse ka'ee dhugaan hin agoogamu dharaan nutti duulanii kaleessa uggamamu awwaala cabse ka'ee dhugaan hin agoogamu. Irreecha bara kanaa immoo maaltu adda godha? Obbo Alamaayyoo Haayilee fi obbo Dirribiin bara kana lakkoofsi namoota argamanii isa yeroo kamiyyuu caalaa ni dabala jechuudhaan dubbatan. Barri kun ummata keenyaaf bara injifannoo gurguddaadha ture. Bara rakkinni siyaasaa guddaan jiriyyuu miiliyoonotaan ba'ee irreeffachaa kan ture. Bara kana ammoo garmalee dabaluu danda'a jechuudhaan dubbatan. Gama biraatiin akka durii kun alaabaa paartii kanaati, ati deeggaraa paartii kanaati wantoonni ja'aman waan hafaniif gammachuu fi nagiya guddaadhaan ummanni keenya irreeffatee gala jennee abdanna jaan. Ummanni Oromoo gadaa 5 jalatti qoodamnee haa jiraannuu malee gaafa irreechaa tokkummaa isaa kan ittiin ibsu waan ta'eef hundinuu argamuudhaaf yaala jechuudhaan obbo Alamaayyoon dubbatan. Irreechi bara kanaatis kan tokkummaa fi milkaa'inaati jedhan. Abbaan gadaa birmajjiitis bara kana baalli abbaa gadaa meelbaaf dabarsee kan kennu ta'a. Irreechi seenaa kana dabarsee lakkoofsi Oromootaa hirmaatan biyya keessaa fi alaa wagga waggaadhaan miiliyoonotaan dabaluurra dabree sabaa fi sablammoota biyya keessaa akka Sidaamaa, Gaamoo, Alaabaa fi kan birootis irratti hirmaatanii jiru. Guyyaa irreecha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya eejensii sabquunnamtii mootummaa naannoo Harar FM Harar 101.4 irraa sagantaan addaa seenaa kabaja ayyaana irreechaa irratti qindeessinee gama keessan dabarsinee kanuma fakkaata. Maddii odeeffannoo keenya BBC Afaan Oromooti. Guyyaa gaarii, ayyaana gaarii.
hamaan teessootti ol hin ba'u. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessootti ol hin ba'u. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Keenya biyyi hamaan teessootti ol hin ba'u. Hawaatu marsee shakkar jira humtuu si gada'uu jira fuulleen Oromoo hamaan teessootti ol hin ba'u. Innaanuuf guddisi jabaa bulchi jennee si kadhannaa kan dabees qajeelchi uumaa guddaa sitti abdannu. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uu horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Deebi'aan nuuratti irreechi uumaan deebise yaantuu deebise. Abbaan biyyaatti jabeessi uumaan deebise ayyaantuu deebise. Jaarraa tokko walakkaa kan ture uumaan deebise ayyaantuu deebise. Hayyuu qabdaa warra rakkoo fure uumaan deebise ayyaantuu deebise. Warri finfinnee saganamaatti uumaan deebite ayyaantuu deebise. Irreeffannaa bayi malkaatti uumaan deebite ayyaantuu deebite. Roorroon durii kana boodan jiru uumaan deebite ayyaantuu deebite. Dhaloota qubee warra rakkoo furu uumaan deebise ayyaantuu deebite. Yeroo dheeraaf adda facaane galata rabbii irra waltaane. Yeroo dheeraaf adda facaane galata rabbii irra waltaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne galata rabbii irra waltaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne galata rabbii irra waltaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne hora bullallee tarra dachaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne hora bullallee tarra dachaane. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaan seenarraan dhabuu darbeera barri roorroo. Dhiigadduu dhangala'ee lafee qaccaccabe ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaa qaallitti ture himannaa bara roorroo. Dhiigadduu dhangala'ee lafee qaccaccabe ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe. Yoo maskeenye salphaatti Sirraanoo yaa koodee of kenneeti jabaani sirratti Sirraanoo yaa foolee seenaan baddanuu galteetti Sirraanoo yaa koodee wal argina finfinneetti Sirraanoo yaa foolee irreeffadhu malkaa keetti yarraa Sirraanoo yaa koodee dhugaan galte gullalleetti Sirraanoo yaa foolee wiirtuu keewdaana beeti Sirraanoo yaa koodee tumaan labsi akka beeti. Sirraanoo yaa foolee Reechirree kooti seenaan tiksa ani isa ka abbaa kooti. Irreechirree keenya seenaa tiksina nuti saka abbaa keenya. Reechirree kooti dhiiteen sirbaa kunoo kun isaa daakooti. Irreechirree keenya